Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota jaalatamtoota maatiidhaan koo baga nagaa jiraatan anis nagaa jira. Akkamnaa jirtanii warri maatii koo taatanii chaanaaliin kiyya haarawaa warri chaanaal kiyya dabalamtanii maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan koomentii naa godhaa jirtan jawaadhunaan jedhaartan naaf jiraadhaa siniin jecha warri immoo maatii kiyya hin ta'ini hojii babbareedaa hojjechuuf gara fuulduraatti waan yaada qabuuf maatii kan koo ta'a na jajjabeessa keessumaayyuu gara aartiitiin hojiin aartii jajjabina barbaachisaa waan ta'eef maatii koo ta'a na jajjabeessa hojii isin jaalattan isin biraan ga'a waan isin gammachiisu hin jedha akkuma isaan himmootiyyuu har'a waa xiqqoo irraa haasa'uu dhufe jechuudha na of folchaa yoon dogongore immoo dogongora qabda jedha na kataba. Nasirree fadha sinin jira hin beekawtuun ta'e waan natti dhagame irraan dubbachuu barbaada. Innillee mootuu waan amma miidiyaa irratti deemaa jiru haga ammaatti namoonni ani callisee ture irraan dubbanne duraallee haga ammaatti namoonni ajandaa godhatan baay'een keessan jirtani. Hayyoonni keenya kan hidhaman ganda isaaniitiif miti jaalleewwan keenya kan wareegaman ganda isaaniitiif miti. Oromummaa fi malee jaalleewwan keenya kan wareegaman ganda isaaniitiif miti amantaa isaaniitiif miti kan wareegaman oromummaa fi malee hayyoonni keenya jireenya isaanii gaarii kan dhiisanii jireenya gadaddoo keessa galan kan ramadaanidhaan bakka malee haga ammaatti jiraachaa jiran ganda isaaniitiif miti amantaa isaaniitiif miti oromummaa fi malee. Eessaa dhuftee keen filata oromummaan amantaa keen filata oromummaan sabni kamuu oromoo ta'uu hin danda'a jechuu barbaadeeti. Sabboonaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa dajanee dursa mari'attanii affeeruu isinirra ture. Kuwwan ilaalumsa kiyyaan dubbachaa jira. Erga affeertan immoo sagalee isaanii koomentii namaati jecha affanuu hin qabdan. Kun yaada mataa kootiiti. Eega kana maraa gootan immoo keessa wal amansiisuu qabdan. Kun yaada mataa kootiiti. Ajandaa uummataa ta'uu hin qabdanii jechuudha. Martuu gad ba'ee dubbatuu hin qabuu jechuudha. Akkuma isaan ijoolleen teennallee isinis galatoomaa tokko yoo dogongore tokko irraa hafuu qaba. Isinillee gabbaatanii dubbachuu hin qabdan ture. Eega wanti maruu dogongoramee jedhe keessa wal amansiiftanii dhiisuu qabdan malee ajandaa uummataa ta'uu hin qabdanii jechuudha. Ajandaa irraa haasawamu akkasiniin jedha wanta haasofni baay'ee jira gandummaan irraa dhandaa gandummaa sirriin ilma kadogongor keessaa gorsaa malee gandummaa saalfinaa walitti qoodinaa dogongora keessatti dhadhaa jaldaan ta'inaa hayyoonni kaleessa maatii dhaabduu galii akka barbaachaa jiran gandummaa fi oromummaa fi malee jaalladhan warreen galii gandummaa fi